Thank you. Guddaa galatoomii. Okay, kam jirta? Tijira marka. Nagarre mama shi qotureetan hojii qabadheen jira. Booda laaleessitu deebi'a. Hello. Oh, kam. Galata waaqee kam. Guyyaa mana kana geeraa? Ish, tolee ta'u. Jiisa gaddeemti kan hin kaffalee? Daqiiqaa sagalliitti jira maaludha? Karaa si lama maal ifeetti isheen ta'uun akkoo. Hello. Oi, argeera mi tanaan argite? Baay'ee bareeda. Baay'ee bareeda. Angkana jedhu haa? Mana kana jeessa dhibute dha. Erga eeggadda badii kan kaffallee. Eeggadda badii eeggadda. Guyyaa lama dabarsitaniitu maaliif hin kaffallee gammaatti guyyaa lama gidduutti galchuu qabu na jechaa dha. Isa immoo itti dabaltu. Meesti nan laala bakka labuudha jedhanii amma gaafadheera bilbileef hin ture bilbila isaanii fudhee gara labuu deemuun kun waan ta'eef achumaan itti godhu lamee dhufa. Waan gaarii fakkaata. Siin bilbila waan irra geemu achi geesshi. Tole. كم جرت دكتور؟ نجا جرت؟ بقى نجان. كم؟ نجوما؟ النور نور نور. كم؟ نجا كيتي؟ بقى قلت كم؟ نجوما؟ بقى نجان نفت. بقى جمد دمو. تولي قا دكتور بقى نجان عن نفتي. Baga nagaan leeddan. قايل لك أبغى تشوكيسي أجي تنجرا بقى نفتي دبلمتي وعينا توليرا. بقى جمد دسين جتشون بربادا. Thank you. Guddaa galatoomii baay'ee ulfaadhu. Akkam hojiin gaariidha. Hojiin baay'ee gaariidha. Yeroo baay'ee miidiyaa irratti sin argaa hojii kee garaa nan ilaala. Baay'een si ajaa'ibsiifadha. Har'ammoo gara waajjira kootiitti dhuftee wal arguu keenyaan baay'ee natti tolee jira. Ani Tsiggeeredaa Zawudeen jedhama. DMC Real Estate irratti itti gaafatamtuu kutaa gurgurtaa manneetiiti. So har'a gara keenya dhufuu keetiif baay'ee gammadee tan jira. Filannoo manoota garaa qabna. Maal irratti odeeffannoo akkasii kennuu barbaadde? Baay'ee galatoomii Tsiggeeredaa. Baay'ee bareeda ofiisiin keessi. Thank you. Miidiyaa irratti hin argee akkasumas hiriyyaan koo tokko simbira dhufee mana bitatee ture real estate. Oh, baay'ee gaarii. So isan na kakaasee hin dhufe. Ati manaan kunis immoo baay'ee jaallatteetti manneen keessan kan miidiyaa irratti deddeemaa ture baay'ee salaalaa jirteetti. Mee sitti godhee immoo sin dubbisee wanta naaf ta'u immoo tarii wanta nama reefu mushurraa haaraaf ta'u qabaattan jedhe. Sirrii dhagaa. Silas gaa'ela qabannaani wanti nama yaaddeessu inni jalqabaa mana horachuudha waan ta'eef inni tarkaanfii masirriidha. So yeroo magaarii irratti gara keenya dhufte nutis immoo misirroo haaraadhaaf kan ta'u akkasumas immoo namoota yeroo dheeraa gaa'ela irra turan namoota maatii horatanii jiraniifis illee kan ta'u opshinii garaagaraatti DMC'n kan inni qabatee dhiyaate. So jalqaba irratti dhaabbate keenya eenyudha maal hagammaatti hojjete isa jedhu tun si ibsee xiqqoo. DMC yeroo baay'ee dhageenya. DMC kan jedhu miidiyaa irratti dhagaan turanis. Mee DMC'n maalidha? Kanaan dura immoo hojii akkamii hojjechaa turtanii? Wanti hojiiwwan kanaan dura hojjetan yoo qabaattanis kana ibsitu barbaade. Egaa baay'ee gaariidha. DMC jechuun abbreviation isaa Daani'eel
ammoo companies kan jedhudha. Gara dhaabbata ja'a of jalatti qabatee hojiilee garaagaraa kan hojjetudha. Keessumaati immoo sirriitti kan inni beekamu illee hojii construction irrattidha. Road construction akkasumas building construction irratti muuxannoo waggaa 27 qabna. Dhaabbati kun muuxannoo waggaa 27 qaba. Hojiilee daandii gurguddaa biyya keenya naannolee Itoophiyaa hundumaa irratti hojii construction road construction hojjechuudhaan beekama. Keessumaa akka fakkeenyaatti naannoo Hawaasaa xeenbeetta deema yaada. Magaalaa Hawaasaa diizaayinii isaa hojjechuudhaan daandii isaa bareechuudhaan magaalaa Hawaasaa kan akkanatti bareeche DMCdha. Akkasumas Arbaa Minch irratti almost gara Abbaay Giddibii kanarratti illee karaa daandii seensisuu hojjetaati kan inni jiru. Darbees immoo yuunivarsiitii garaagaraa irratti illee keessumaa magaalaa Jimmaa yuunivarsiitii Jimmaa irratti piroojeektii yuunivarsiiticha ijaarsa manneenii irratti hirmaatee jira. Akkasumas Haramaaya yuunivarsiitii yoo beekta deema yaada. So achirrattis illee yuunivarsiitii Haramaayaatti baradhe. Achitti baradhe. Wow. So DMC buildingin beekta kasirritti. Of course I know. Yes. So DMC block. Sintu jaaree? DMC block jedhanii kan ammaatti illee maqaa keenya maqaa dhaabbata. Maqaa dhaabbata keenyaatiin kan waamamaa jiru. Sana piroojeektii sana DMCdha jechuudha kan hojjete. So kwaalitiidhaan hojii constructionii kwaalitii gaariidhaan hojjechuudhaan hin beekama dhaabbanni keenya. Akkuma isin jedhu waggaa 27 hojii constructionii irratti kan inni ture. Ammaan kana immoo akkuma isin jedhee dhaabbata garaagaraa almost gara dhaabbata ja'a of jalatti qabatee DMC holding kan jedhuuni hojiirra kan jirru jechuudha. Darbees immoo amma yeroo dhiyoodhaa asitti gara hojii real estate seenee jira. Real estate investment keessatti seenee jira. Real estate kanarrattis immoo manneetii garaagaraa keessumaa ga'attis akkuma odeeffannoo miidiyaa irratti dhageesse manoota garaagaraa kaaree meetirii garaagaraatiin akkuma namni akkuma humna isaatiitti akkuma fedhii isaatiitti kaaree meetirii xixiqqaarraa kaasee kan giddu galeessaa kan gurguddaa bitatanii kan isaanitti abbaa manaa ta'uu danda'an immoo uummataafis piroojeektii guddaa qabateetu kan inni dhufee jiru jechuudha. Baay'ee namatti tola. Anis egaa piroojeektii gurguddaa kanaan dura dhageenye hin beekne baay'isaa like beekaanis maqaan DMC buildingii dormii mataa isaanii sammuu geera Haramaayaa Yuunivarsiitiin beeka. Real estate kana meestii yeroo baay'ee egaa hin sossodaan natti dhufu amma garuu garaa jabaadheen dhufe bitachuun qabadhe. Maaliif wantoota baay'ee responsibility baay'ee sirreedha waan ta'eef. Dhugaadha. Mee real estate keessan real estate baay'een biyya kana keessa jiru. Real estate keessan real estate kan biraarraa wanti adda godhu maalla? Manneen immoo gosa garaagaraa akka qabdan dubbatteetta. Mee mana akkamii qabdu? Kana keessaa kan dhuftu tokko irra buna jenneeti. Haa ta'u baay'ee gaariidha. DMC real estate kan biraarraa kan adda taasisu keessumaa yaa inni guddaan yeroo mana bittu sadarkaa jalqabaa irratti kanatti consider gootu location irratti mana bittudha jechuudha. Bakka itti manni ijaaramu sun sirriitti kan value kennamuufidha. So kan keenyas immoo location bakki itti manni keenya ijaaramaa jiru Labuu Mabiraat Haayilee round about amma yeroo dhiyootti ijaaramee kan daandiin isaa xumurame sana guddaa irratti kaaree meetira 65 ol kan ta'e irratti piroojeektii baay'ee guddaadha kan ijaaramaa jiru. Iddoon isaas immoo baay'ee bareeda. Iddoon isaa baay'ee bareedaadha. Dudduuba saayitii keenyaatiin hillside view namoota ilaaluu barbaadan hillside irratti kan ibsu jirru. So sana qabateetu kan inni dhiyaate. Gara fuulduraattis immoo iddoon itti ammatti ijaaraa jirru suni xiqqoo haala taa'umsa lafa isaatiitiin xiqqoo ol ka'aa waan ta'eef city view baay'ee gaarii kan ta'edha. Magaalaa sirriitti ilaaluu dandeessaa. Mountain view yoo barbaadde mountain guddaa jira dudduuba keenyaani. So locationin keenya baay'ee gaariidha. Akkuma magaalaa keenya keessatti yeroo ammaa keessumaati immoo naannoon Labuu namootni magaalaa keenya keessaa magaalaa Finfinnee irra namootni jiraatan namoonni humna qaban yookaan immoo middle class if sanaa ol high class irra namoonni jiran garaagaraallee bakka teessoo jireenya isaanii godhachuudhaaf kan isaan fedha guddaa qabanidha. Wanni baay'een boolee lammaffaa ta'aa jirti. Amma boolee lammaffaa ta'aa jirti amma caalaas jira naannoon Labuu. Darbees immoo magaalaa keenya keessatti kan akka supermarkeetii yoo ilaalte manooti nyaataa garaagaraa kaaffeen reestooraantiin hundumtillee biraanchii isaanii naannoo Labuu irratti taasisaniitu kan isaan jirani. Darbees immoo location
lookeeshinii keenya darbee CDC Afrikaan yeroo ammaa kiiloomeetira 2 gidduuttidha kan inni argamu. CDC Afrikaan banamuun isaa immoo naannoo Labuu kana diplomaatik seentarii gochaati jira waan ta'eef manootni naannoo kanarratti bitattullee yoo keessa jiraatte kan itti gammaddu yoo kireessites darbees immoo yoo gurgurtee illee irraa waa buufachuu barbaadde gurgurtaadhaan illee qarshii gaarii kanarraati argachuu dandeessudha. So tokkoffaa kan adda nu godhu akkuma isin jedhe lookeeshinii keenya darbees immoo naannoo haalli taa'umsa lafa keenyaa or lookeeshiniin keenya addabaabaayii Mabiraat Haayilii irratti kan inni argamu yeroo kallattii daandii garaagaraatiin kan inni argamu jechuudha. Naannoo magaalaa walakkaas yoo deemuu barbaadde Boolee irraatiitii gara maaksimaam kiiloomeetira miniitii 20 ol driving gootu karaa kallattii Meeksikootiin akkas kallattii Laaftoo fi Jamoodhaan illee bakka arfan kana kallattii afuriin daandii kan qabudha. Darbees immoo daandiin gara saayitii keenyaarra darbee deemu kallattiidhumaan karaa daandii goota keenya artist Hacaaluu Hundeessaatti kan nama geessu illee hin qaba. Darbees immoo boordarii Shaggar Siitii irratti kan inni argamu. So filannoo kee akka inni ta'u waan tokko shakkii hin qabu. Sirriitti lookeeshiniitti jaallattudha. Tokko magaalaa keessa riilisteetii jiru irraa kan adda nu godhu sana. Lammata immoo diizaayinii baay'ee ajaa'iba ta'e kan nuti qabannee dhiyaanne sittan agarsiisa diizaayinii tokko jiru manoota ati barbaaddu akkaataa fedha keetiitiin diizaayinii tokko jiru. Diizaayinii keenya irrattis maaltu adda akka ta'e waan addaa yookaan immoo wanta gaarii ta'e waan dabalataan qabannee dhufnes immoo sirriitti iskiriinii irratti diizaayinii keenya sittan agarsiisa. Darbees faasiliitii garaagaraa haga hammaatti biyya keenya keessatti irratti hojjetamne illee teekinooloojii haaraadhaan kan nuti qabannee dhufne. Fakkeenyaaf yeroo baay'ee yoo ilaalte appaartimentii irra yookaan immoo gamoorra namoonni jiraatan liiftiidhaan wal qabatee rakkoo guddaadha kan isaan quunnamu. Liiftiin yerootti tajaajila ala ta'a darbees ibsaa yoo badee tajaajilli ibsaa yoo badee illee yeroodhuma sana tajaajila dhaaba liiftiinni. So sana guutummaa guutuutti kan furuu danda'u biildingii tokko irratti qofa liiftii 5tu kan nuti qabnu jechuudha. Tokko of danda'ee meeshaalee namoonni biildingii sanarra jiraatan yeroo gara mana isaaniitti muuf godhanis ta'e yoo mana gadhiisanis ba'uu barbaadan illee kan isaanitti meeshaa isaanii fe'achuu danda'an kaargoo liiftii tokko of danda'eetu kan nuti qabnu. Kaargoo liiftiin keenya even saayiziin isaa haga meetira 2.5 haga meetira 2.7tti dheerinaa fi bal'ina kan inni qabu. Even soofaa mallee akkaataa fuulii hojjetamee jirutti soofaa fe'ee floorii barbaadde irratti kan inni geessuu danda'u kaargoo liiftii of danda'ee qaba. Passenger liftiin immoo 4 qabna. Passenger liftiin keenya illee keessumaatis gaa ogummaa kee wajjin inni waan sirriitti wal qabatuu fi staandardii hospitaalaatiin kan itti hojjetame liftiin keenya illee jechuudha. Yeroo baay'ee akkuma argitu appaartimentii irratti namoonni yoo dhukkubsatanii haalli fayyaa isaanii illee istreecharii qofaan kan ba'u yeroo ta'an baay'ee rakkatu. So kana consider kan godhedha liftiin DMC jechuudha. Passenger liftii 4 qabna. Arfan isaanii illee akkuma kaargoo liftii sana meetira 2.5 haga meetira 2.7 kan isaan ta'ani. So istreecharii haaluma salphaadhaan namni illee yoo dhukkubsate istreecharii seensisnii baasuu akka dandeenyutti tajaajila istreecharii or staandardii liftii hospitaalaatiin kan inni ijaarame. Kun yeroo baay'ee magaalaa keenya keessatti hin argannu tajaajila adda ta'edha tajaajila adda ta'edha kan qabannee dhiyaanne. Sanarra darbees immoo ekstra baatirii illee qaba. Akka power bankii jechuu dandeenya. Ibsaa yoo badee optionii lammaffaa nuti qabnu backup generatoriin qabna. Generatorumti sun illee maintenance irra yoo jiraate illee optionii sadaffaa immoo backup baatirii qabu liftiin keenya. So sa'aatii 24 guyyaa 7 tajaajilli liftii compound DMC keessatti addaan hin citu jechuudha. So waan addaa kana kan fakkaatu kan nuti qabannee dhufne. Darbees immoo mooraa keenya keessatti bakka bashannanaa 5 kan of danda'e. Bakki bashannanaa tokkoon isaa immoo swimming pool hin qaba. Bakka bashannanaa ijoolleen itti taphatan hin qaba. Bakka itti teenisii dirreetti taphatan gurguddaa qaba. Darbees immoo egaa Itoophiyaa faamilii keessatti mana keenyatti qalannee nyaachuu barbaanna bakka tokko waan akkasii fayyadamuu waan barbaannuuf sanallee bakka qalmaa of danda'ee jechuudha. Bakka qalmaa hoolaatti yoo ta'e sangaa yoo ta'e illee bakka itti qalannee fayyadamuu dandeenyu qaba. Akkasumas bakka itti wal arguu dandeenyu yoo gaddi jiraate yoo cidhi sagantaan garaagaraa jiraate illee uummati kompaawundii keenya keessatti argamu haga namoota 4,500tti kan ta'an illee bakka yeroo tokkotti bakka walitti qabuu danda'u.
kompaawundii keenya keessatti qabateetu kan inni jiru. Kanaaf kan kana fakkaatan egaa waan addaa waan ta'e qabatee dhufee jechuudha piroojeektiin keenya. Waaw baay'ee namatti tola. Mee manoota isin qabdanii manoota akka meeqa ta'anii kaaree meeqa akkasumas immoo gatiin isaanii meeqa akka ta'e egaa erga barree booda gara xumuraatti immoo gatii isaa kan immoo kaarlii kaffaltii isaa immoo akkam akka ta'e walitti qabdee akka nu ibsitu barbaanna. Moorutu nutti agarsiistee gaarii natti fakkaata manoota qabdan. Tole manoota qabnu sittan agarsiisa akkuma filannoo keetii fi akka bajata ati qabattee gara keenya dhuftetti egaa cidharraas dhufta waan ta'eef baasii baay'ee irraa dhufte ilma yaada sirriidha. So bajatuma jiru wajjiniin immoo even haala kaffaltii illee namoonni keessumaa yeroo baay'ee diyaaspooraan gara keenyatti dhufanii manoota ni bitu. Garuu gara biyya keessaa yeroo dhufan immoo qarshii ga'aan ta'anillee qabatanii yeroo isaan dhufani nu bira dhufanii garuu mana keenya odoo bituu dadhabuu isaaniitti yeroo gaabban yeroo baay'ee argina. So peementii makeenyallee bakka gara garaatti gargar kunneen daawun peementii jalqabaallee akkaataa humna isaatiitti akkaataa qarshii harka isaa irra jirutti namni akka inni kaffalachuu danda'uu fi bakka gara garaatti illee gargar hirreetu haala kaffaltii kan qopheessinee jiru. Mannoonni nu biratti argamanis ka'umsi keenya stuudiyoo irraati. Stuudiyoo kaaree 55.5 ni qabna. Yeroo baay'ee namoonni kastameroonni keenya illee mana kana investimantiidhaaf baay'ee filatu. Akkuma isin jedhe immoo naannoon kun gara diplomaatik seentariitti waan jijjiiramaa jiruu fi gasta horsii taasisanii irraa fayyadamuudhaaf illee yeroo baay'ee ni filatu. Stuudiyoo kaaree 56.6 irraa kaasee manoota barbaadan filachuu dandeessu. Akkuma isin jedhe stuudiyoo kana irratti yeroo baay'ee namoonni fookas godhan keessumaa amma yeroo ammaa kana qarshiin nuti mana baankii kaawwannu gatii humni bittaa isaati gadi bu'aati jira. So kisaaraa keessa nu gashaa jira. So sanaafuu investmentii manneetii irra oolchuu real estate irratti invest godhuu namoonni baay'een yeroo kan isaan amma filachaa jiran sababa kanaatiin kan ka'edha jechuudha. So fakkeenyaaf ammoo qarshii 600 namni harka isaa irraa qabu biizinasii haaraan jalqaba yoo jedhe biizinasii haaraa jalqabuudhaaf baay'ee rakkata. Kaapitaalii sun ga'aa waan hin taaneef jechuudha. Garuu qarshii sana gara deemsii fidee yoo dhufe tootaal ammaawuntiin isaa qarshii miliyoona 6.2 irraatii kan ka'e mana gurguruu qabna stuudiyoo keenya jechuudha. Even paartiishiniidhaan illee hirtee gara kutaa abbaa ciisichaa tokkotti kan jijjiiruu dandeessudha. Kaareen 56 guddaa waan ta'eef so dhufanii maal godhu daawun peementii persentii 10 kaffalaniiti nu biraatiiti stuudiyoo sana bitatu jechuudha. Qarshii isaanii mana baankii kaa'anii humni bittaa isaatii gadi bu'aa deemurra divaaluweet gochuu isaarra nu biraatiiti persentii 10 kaffalanii dhufanii nu biraa mana yoo bitatan even second peementii third peementiidhaaf illee qophii yoo hin qabaanne kana gidduutti gatiin waan dabalaa deemuuf nu biraa yeroo yerootti gatiin mannaa dabalaa waan deemuuf irraa buufataniillee gurguranii deemuu danda'u jechuudha. So akka haala biizinasiitti illee dhaabbata keenya wajjin deemsii waliin biizinasii hojjechuutti illee namoonni bitatan hin jiru. So filannoon keenya lammaffaa abbaa ciisicha tokkooti. Abbaa ciisichaa tokkoo kana tootaal ammaawuntiin isaa qarshii miliyoona 8.2dha. Kaffaltiin duraa isaatii immoo qarshii persentii 10 qofadha. 830 irraa kaasee kaffaluu hin danda'u. So akkuma silasiin jedhe yeroo baay'ee small size family namoonni qabanii fi investmentii garagaraatiif illee namoonni barbaadan abbaa ciisicha tokkoo keenya ni filatu. Of keessattis immoo kutaa ciisichaa tokko, saaloonii tokko, kutaa dhiqannaa tokko, laawundarii ruumii akkasumas immoo loobii guddaa loobii baay'ee bal'aa ta'ee fi kiichinii fi baalkanii of danda'e ni qaba. Manoonni keenya akkuma silasiin jedhee diizaayiniin isaanii baay'ee addadha. Diizaayinii gaariidhaan manni abbaan ciisicha tokko kaaree meetira 77.7 ni jira. Advance peementiin isaa daawun peementiin isaa persentii 10 qarshii 880 nu bira abbaa ciisicha tokko argachuu dandeessu jechuudha. Opshiniin keenya sadaffaa abbaa kutaa ciisicha lamaati. Abbaan ciisicha lamaa kun kaaree meetira 123.3 irraa kaasee ni argama. Tootaal peementiin isaa gara miliyoona 13ti. So daawun peementiin isaa immoo 1.3 irraa miliyoona 1.3 irraa eegalee abbaa ciisicha lamaa in arganna. Abbaa ciisicha lamaa kana keessatti main haawusii fi service quarter illee of keessatti qabaachudha. Yeroo baay'ee haalli lifestyle Itoophiyaa uummata Itoophiyaa keessatti uummata biyya keenyaa keessatti kan barame villaa
mana lafarratti viillaa ijaarree dudduuba isaatti immoo sarviis ruumii keenya ijaarree privacy mana keenyaatiif sarviisii keenya irratti tajaajila garaagaraa manni keenya inni guddaan immoo privacy ofiisaa eeggatee kan jiraatu akka inni tajaajila nuu kennuudha kan barbaannu so konseptiin inni guddaan deemsii maa inni lafarratti namni laayif istaayilii lafaa baree kun otoo diskomfortiin ittiin dhaga'amiin akka gammadetti dizaayinii lafarra jiru kan ol kaasnee appaartimentii irra kaa'uu gamoo irra kaa'uudha jechuudha kaayyoon keenya inni guddaan so privacy isaa akka eeggatetti sarviis kwartarii isaa irratti kutaa hojjettuu kutaa dhiqannaa mataa isheetti of keessatti kan qabu darbees immoo laawundarii ruumii kan qabu kutaa itti bisheessinu kichaniidhaa fi baalkoonii immoo kan of danda'e ta'eeti sun sarviis kwartarii keenya irratti nafa dizaayinii isaa irratti sirriitti si agarsiisa iskiriinii irratti so manni inni guddaan immoo abbaa ciisicha lama abbaa dhiqannaa lama baalkoonii of danda'e akka fedha maamiltoota keenya irratti kan hundaa'e ta'a jechuudha sanarraa eegalee kaaree garaagaraa hin qabna bedroomii 3 yookaan abbaa ciisicha 3 namoonni barbaadaniif immoo kaaree meetira 146.8 irraan kaasee jira kunis total amount isaa gara qarshii miliyoona 15 ta'a daawun peementii 1.5 irraa eegalee maamiltoonni keenya bitachuu ni danda'u jechuudha abbaa ciisicha 4 gara kaaree meetira 177 irraa teetii kaasnee hin qabna so akkaataa fedha isaaniitti akkaataa humna isaatti akkaataa fedha isaatti akka bajata isaatiitti namni nu biraatiitti mana argachuu ni danda'a jechuudha so haali kaffaltii isaati progressii construction irrattidha kan inni hundaa'u saayitiin keenya yeroo dhiyoottidha kan inni construction eegalle so waggaa lamaaf walakkaa keessatti xumuree waggaa lamaaf walakkaa keessatti xumuree kan itti harka maamiltoota keenyaatti dabarsinu jechuudha haalli kaffaltii keenyaas optionii 3 qabatanii namoonni yookaan maamiltoonni keenya gara keenya dhufuu danda'u atis optionii 3 qabattee dhufuu dandeessa inni jalqabaa percentii 100 in advance nan kaffala amma ready dha yoo jette qophii qabda yoo ta'e percentii 100 yeroo tokkotti cuftee total amount isaa yeroo nu kaffaltu discountii percentii 25 siif kennina jechuudha guutummaa isaa yeroo tokkotti yoo kaffalte percentii 25 discountiin argatta even discountiin keenya 100 namoota kaffalaniif qofa miti guutummaa kaffalu qofa doontaan percentii 25 irraa kaasee discountii guddaadha nuti kan itti kenninu jechuudha down paymentii nuti expect goonu percentii 10 dha second paymentiin keenya immoo percentii 15 kana lamaan walitti idaati percentii 25 advance paymentii yoo taasisu barbaadde percentii 8 discountii silaannaa jechuudha darbees immoo akkasuma percentii 40 yoo taasiste discountiin kee gara percentii 10tti ol guddata 55 yoo kaffalte gara percentii 13tti ol guddata akkasuma jecha haala kaffaltii kee irratti depend kan godhu haga percentii guutummaa isaa yookaan 100% isaa yeroo tokkotti kaffalte immoo percentii 25 discountii silaannaa jechuudha haalli kaffaltiin keenya inni dura sadarkaa 9 qaba payment schedule 9 qaba schedule kana keessatti suuta jettanii jala construction progressii keenya ilaaltee jechuudha progressii construction keenya ilaaltee kaffaltii raawwachuu ni dandeessa inni percentii 90 fi takkaa miti kan inni kaffalamu yeroo 8 ammas jechuudha down payment inni jalqaba percentii 10 inni fi percentii 90 immoo yeroo 8 keessatti gargar kukkutaa haala construction progressii construction keenya ilaalaa jechuudha wanti gaariin maa inni construction based dha kan keenya time based miti haalli payment keenya jechuudha kaffaltiin keenya yeroodhaan yoo ta'e construction isaa leedoon hin deemin kaffaltii haalatti jedhamtutu jira garuu kan keenya maa inni construction based dha so sadarkaa nuti irratti waliigaltee mallatteessuun irratti sadarkaa akkasirra yeroo geenyu paymentii haga kana kaffaltu kan jedhu kan taa'ee jiru waan jiruu fi akkaataa waliigaltee keenyaan levelii sanarra yeroo geenyu next paymentii keenya request goona haala sanaan kaffaltii kee jala kaffaluu ni dandeessa wanti guddaan isadha so optioniin lammaffaa maalinni yeroo baay'ee namni kaffaltii keessa manoota bitnee odoo kaffalaa jirru gidduutti wanta nu mudatu beeku wanna nu mudatu beenu wanti addaallee yoo mudate namni kaffaluu dadhabe immoo maal goona optioniin lammaffaa keenya baankiidhaa wajjin liqii baankii mijeessinee jirra jechuudha percentii 40 maamiltoonni keenya kaffalanii percentii 40 kaffaltee isa hafu percentii 60 immoo yeroo dheeraadhaan waggaa 10 yoo filatte waggaa 10 keessatti waggaa 15 yoo filatte akkasumas waggaa 20 illee yoo filatte suutaan
suutaan baankiidhaa wajjiniin haalatti kaffaluu dandeessu waan jiruuf liqii baankii illee mijeessinee jirra. Sintu mijeessaa liqii baankii kana? Eeyyee liqii baankii kana nudha kan mijeessu interest ratein keenyas gaariidha. So kanaan yoo mallee egaa kaffaltii jalqabdee gidduutti illee nama mudachuu danda'a nama waan taaneef nu mudachuu danda'a waan humna oliillee yoo si mudate baankii waliin walitti sii qabsiisnee parsantii 40 duwwaadha kan sirraa eegamu isaa fi parsantii 60 baankii waliin walitti sii qabsiisnee baankii wajjiniin deemuu dandeessa. Kan biraa maamiltoonni keenya baay'een kan isaan konsiidar godhanii dhufaniif maybe isinis si fayyada yoo ta'e atileetti jiraachumaaf itti jedhee mayyaada garuu haala investmentiif just investmentii dhumaan bitanii gurguruudha. Bitanii gurguru irraa bu'aa buufatanii yeroo ammaa investmentii guddaan akkuma argitu biyya keenya keessatti wanti yoomiyyuu gatiin isaa gadi hin buune yoo jiraate lafaaf mana waan ta'eef mana real estate irratti invest gochuun gaarummaan isaa sanadha. Argeera kana. Gatii gadi bu'aan argee yeroo tokko waggaa tokko tunguutti dachaa 2-3 dabala. Kanaaf birrii waan tokko irra kaa'uun gaariidha yaada. Sirriidha. Qarshii harka keenya irratti kaa'achuun yeroo kana kisaaraadha malee waan biraa bu'aa qabu. Gatii isaa gadi bu'aa madeema dibaaleet godhaa madeema waan ta'eef so sana nu biratti manatti bitattee illee kafaltii tokko kafaltii marsaa lammaffaa sadaffaa gara dandeessatti kaffaltee sana boodallee yoo qarshii keessana investmentii gara biraadhaaf yoo barbaadde illee wanti yaada keessa jijjiirsisu gidduutti yoo si mudate illee gurgurtee bu'aarraa buufattee jechuudha. Yeroo gabaabaa keessatti qarshii miliyoona baay'ee irraa buufattee mana kee third partyidhaaf gurgurtee dabarsitee illee bu'aa fi capital investment jalqaba invest gootee sana kanatti argattee ba'uu dandeessus jira. Maamiltoonni keenya baay'een sana consider godhanii nu biraa mana bitatu waan ta'eef optionii kana sadan fudhachuu dandeessaa jechuudha. Baay'ee namatti tola. Haala bareedaan nuuf ibsiteetta. Egaa namni kamiyyuu optionii barbaade filachuu danda'a. Tarii amma yeroo baay'ee maal natti mul'ata sitti fakkaata. Real estate tokko birrii miliyoona 20-30 yookiin miliyoona 15 jenna. Takkuma waan kaffaltu fa'a. Carraan optioniin baankii fa'a waan hin jirre fa'a godhee yaadaan ture. Ani iyyuu jalqabamee abbuma tokkorraan jalqaban jedhe garuu ammas ga'ee egaa ijoolleen yaada si jijjiirsan inni oolu kaa'inoolu. Qalbiin jijjiirsitti. Abbaa sadii sanan barbaadan illee ciisicha abbaa sadii dhumarratti immoo gara saayitii deemnee ilaalla. Saayitiin sun maal akka fakkaatu. Sirriidha. Saayitiin keenya lokeeshinii isaa. Ani ilaalla achitti naasofna. Mee abbaa ciisicha sadii maal akka fakkaatu nutti agarsiisuu dandeessa? Baay'ee gaariidha. Gara iskiriinii keenyaa irratti illee deemnee abbaa ciisicha sadii keenya maal akka inni fakkaatu agarsiisa. Screening keenya gara kana jira. Achirratti dizaayinii manoota jiru. Hundumaa sirriitti sitti agarsiisaa jechuudha. Egaa fedhiin kee abbaa ciisicha sadii waan ta'eef gara fuulduraatti ijoolleen dhufuu danda'u mana bal'aa ammumaan qabachuu wayya jedhee mayyaadaanis haaluma kanaan gaa manni argitu kun kaarii meetira 153 irraa eegalee ni arganna. Manoonni kunis immoo wanti adda isa godhu sila dizaayiniin keenya magaalaarra waan jiru keessaati addadha siin jedhaatan ture. Maanni wanti adda isaan taasisu staayilii laayif staayilii viillaa irratti or lafa irratti barree kana walitti qabannee dhufnee appaartimentii irratti biildingii irratti ol baasuudha kaayyoon keenya. Namni lafarra akka jiraatu akka jiraachaa jirutti akkasni fiil gochuu danda'uuf jechuudha. So main geetiin mana kanaa kunooti main geetii kanaan seennee kichiniin isaa yookaan bakki itti kutaa nyaata bilcheessannu kunoo bakka kanarratti argama. Kichiniin keenya hundumti isaa immoo maal qaba? Baalkooniin qaba jechuudha. Manoota keenya irratti abbaa ciisicha tokkorraa eegalee manooti nuti qabnu hundumtuu kichiniin keenya baalkoonii qaba. Kunis maaliif nu gargaara? Manni keenya naachuraal ventileeshinii akka inni argatuuf maaliif mana keessatti yeroo bilcheessinu fooliin nyaataallee mana keenya akka inni disturb hin goonee fi fooliin nyaataallee gara alaatti ba'uu akka inni danda'uuf ni gargaara. Darbees immoo faamilii Itoophiyaa keessa gaa akkuma beektu faamilii biyya keenyaa keessatti naannoo kasala kana qabsiisu aarriiwwan garaagaraa hin dhibu manoota keenya keessaatiiti laayif staayilii keenya keessaan dhibu waan ta'eef tajaajila akkasiillee namni argachuu barbaadu baalkoonii dhuma mataa isaa irratti fayyadama malee akkuma argitu yeroo bakka garaagaraa yoo appaartimentii garaagaraa irratti yeroo ibsaan badullee namoonni waan garaagaraa tajaajila garaagaraatiif cilee yookaan kasala qabsiisanii naannoo kan isaanii kooriidarii irratti ba'anii sun immoo distarbansii uuma namoota ollaa jiraatanii wajjiniinis waan ta'eef sana guutummaa guutuutti hambisuu waan danda'udha jechuudha. Darbees immoo kutaan hojjettu yookaan mana keessaa hojjettu namni nu gargaaru numa jiraata jedhamee yaadama waan ta'eef kutaan gargaartuu mana keessaa oor kutaan hojjettu keenya kanadha jechuudha. Kutaa ciisichaa mataa isheetii qabdi. Darbees immoo kutaa dhiqannaa mataa isheetii of danda'eetu
kutaa ciisichaa ishee keessatti kan inni argamu jechuudha. So kun service quarterii keenyadha. Akkuma sila siin jedhe main house if service quarteriin keenya garagaradha. Baajicicha lamaarraa eegaleeti tajaajila kana ni arganna. So asirratti geetii kan biraa hojjennaaf. Asirratti mana kee yoo barbaadde more private akka inni sii ta'u yoo barbaadde asirratti geetii kan biraa itti tolchinee fi so manni kun bakka kanatti cufaa kan biraadhaan cufameera jechuun service quarteriin kee mana kee isa guddaarra main house isaarraa separate taasisuu dandeenya jechuudha. Kuni maatiin illee mana keessatti yeroo maatii private time keenya yoo qabaachuudha barbaanne warra manaa kee wajjin ijoollee gara fuulduraattis yeroo dhufan ijoollee kee wajjin illee yeroo maatii dabarsuu yoo barbaadde service quarterii kee main house keerraati haala kanaa separate taasisuu ni dandeessa jechuudha. So sana darbees immoo yeroo ol seennu yeroo baay'ee apartmentii irratti wanti namni xiqqoo ishee itti gammachuu dhabu maalidha? Wanti hundumtu fuula duratti hin argama or privacy hin qabu. Privacy hin qabu manni keenya. So guutummaa guutuutti kan hambisuu danda'u maal taasisne sitti fakkaata? Kutaa tokko kutaa ciisichaas ta'ee kutaa dhiqannaa hundumaa dhaquudhaaf illee manni keenya loobii guddaa qaba. Kooridarii guddaa ni qaba. So haala sanaan kooridarii kee fayyadamteetu gara living roomii keetiitti dhufta jechuudha. Saaloonii kan jennu san iddoo kanatti dhufta akkuma argitu kana saaloonii baay'ee guddaa qabna. Saaloonii keenyarraan immoo gara alaatti baanee maatii kee wajjin teessee dubbisuu yoo barbaadde buna shaayii jechuullee yoo barbaadde baalkoonii guddaa qaba. Baalkooniin kun immoo akkaatuma filannoo maamiltoota keenyaatiin or akkuma filannoo keetiitiin yoo barbaadde CCTV balkoonii kanarra teessee CCTV magaalaa ilaaluu ni dandeessa. Yoo barbaadde immoo manoota gara dudduubaatti galagalan immoo filatte immoo mountain view qaba jechuudha. Green area qaba dudduuba keenyarraa saayitii keenyarra location isaa waan ta'eef sunis immoo balkoonii keessana fayyadamuu dandeessa. Akkuma sila siin jedhe loobiin keenya baay'ee guddaadha. Loobii kana fayyadamtee dhuftee kutaa ciisichaa kee seenuudhaaf gara kana kanatti dhuftu jechuudha. Master bedroomiin keenya bakka kanatti kan inni argamu. So master bedroomiin kun immoo of danda'ee kutaa dhiqannaa mataa isaatii keessatti ni qaba. Darbeet immoo kutaan ijoollee yookaan second third bedroomiin keenya immoo bakka kanatti kan argamu. Kunoo second if third bedroomiin keenya kutaan dhiqannaa isaanii common bathroom immoo bakka kanatti ni qaba jechuudha. Darbees akkuma sila siin jedhe kutaa ciisichaa keerraan immoo galgalumallee qilleensa qabbanaa qilleensa gaarii argachuudhaaf yoo barbaadde kutaa ciisichaa keerrattis illee baalkanii nuuf danda'e kan qabu jira. Akkuma filannoo keetiitti kan baalkanii hin qabnes yoo barbaadde kan baalkanii hin qabnes ni jira. Nu bira filannooni kan qabus yoo barbaadde immoo kan qabu ni jira. Ani akka kootti gaa isa kana yoo ta'e gaariidha natti fakkaata. Wanta jiru keessaati kiichinii keerra baalkanii jira. Kutaa ciisichaa keerra sa'aatii barbaaddetti yeroo barbaadde irratti gadi baatee qilleensa gaarii fudhachuu dandeessa. Darbees immoo keessummaa wajjin maatii wajjiniin illee living roomii keessatti baalkanii jiru fayyadamuus ni dandeessa waan ta'eef so second third bedroomiin keenya bakka kutaan dhiqannaa waliin isaanii bakka kanatti argama. Darbees maanne laawundariidhaaf stoor roomiis dabalataan ni qaba jechuudha. Yeroo baay'ee kan nuti iddoo tokkotti hin arganne laawundarii roomiin baay'ee rakkanna. So laawundarii roomiin keenya maashinii laawundarii otomaatikii keessummeessuu kan danda'u haalli sarara bishaanii isaa hundumtuu kan qabu. Asitti laawundarii roomiin arganna. Stoorii ni qaba. So waa hundumaa kan of keessatti guuteedha. Maatii keetiif kun gaarii natti fakkaata. Warri manaa keessa akka isheen jaallattetti gammaddu abdiin qaba. So diizaayinii kana fakkaatudha. Akkamitti argite waasti? Baay'ee bareeda. Dhugaa dubbachuudhaan baay'ee namatti tola. Haala ajaa'ibaatiin dhuguma keessaa kan hojjetame. Abbaa manaa kanaa ta'uuf deemna. Eega. So mee kana booda maal gochuu danda'a? Haala kaffaltii jalqabuudhaaf. Kana booda yoo barbaadde gara saayitii keenyaa deemna. Lokeeshiniin keenya bakka inni itti argamu. Saayitii ilaallee deemuu dho'e? Saayitii ilaallee. Saayitii keenya ilaallee sana booda akkaataa fedha keetiitti persentii 10 kaffaltee eegaluu barbaadde persentii 10 eegaluu dandeessa. Darbees immoo diskaawuntiin barbaade yoo jette immoo haalumaan dura sitti hime guutummaa isaatiifis qophii yoo taate guutummaa kaffaluu dandeessa. Kaffaltii kee ittaanu kana wajjiniin advance payment kee persentii 25 irraa kaasees immoo diskaawuntii ni qabna. Diskaawuntii persentii 8 waan qabnuuf 25nis ka'uu dandeessa. Jalqaba isaa 10 hin kaasii yoo jette persentii 10 irraa kaasee gara kaffaltii keetiitti deemnee waliigaltee mallatteessuu dandeenya jechuudha. Baay'ee namatti tola. Saayitii deemnee ilaallee mallatteessinee 10 irraa kaanee. Haa ta'u.
Haala ajaa'ibaan deemaa jira jiru. Egaa akkuma argitu kana saayitiin keenya sadarkaa kanarra ga'eeti jira. Kunis hojii yeroo gabaabaati. Ji'a sadii gaditti hojii sadarkaa kanarra ga'eedha. Amma kana boodammoo teekinooloojii haala gaariidhaan nu saffisiisuu qabna. Teekinooloojii haaraa aluminiyam foormworkiin beektaadhee yaada. So saayitiin keenya sanaan kan inni hojjetamu yeroo gabaabaa gidduutti shakkii tokko malee mana ati bitachuudhaaf yaadde kana yeroo gabaabaa gidduutti ijaarree xumurree akka harkaan si geenyu kuni nu amansiisaa jechuudha. So haala kanaan namoonni kan biraan illee maamiltoonni keenya kan biraan illee wanti isaan irratti gammadan yoo jiraate sa'aatii tokkoffaa sa'aatii 24 hojjenna. Asumatti kompaawundii keenya keessatti bakka itti hojjettooti keenya boqotan mana jireenyaa ni qabna. Hojjettooti keenya asumatti bakka jireenyaa qabu. Nyaata isaanii hundumaa dhaabbanni keenya danda'ee sa'aatii 24 shiftiidhaan wal jijjiiraadha kan isaan hojjetan jechuudha. Darbees immoo teekinooloojii haaraa aluminiyam foormwork jedhamu kan nuti fayyadamnu. Amma faawundeeshiniin kun xumuraa jira. Faawundeeshiniin yeroo xumuramee jedhu aluminiyam foormworkiin kun yeroo gabaabaa keessatti haala saffisaadhaan manoota kana ijaarree akka harka keessan isin geenyu nu dandeessisa waan ta'eef haala saffisaadhaan hojjechaa jirra jechuudha. Akkamitti argite saayitii keenya? Saayitiin baay'ee bareeda. Egaa saayitiin kunis immoo saayitii hojiidha ba'an turanii. Namoonni baay'een akka isaan hojjechaa jiran argaa jirra. Sirriidha. Ayyoop yeroo gabaabaa gidduutti xumuramee. Sirriidha. Halkan guutuu guyyaa fi halkan sa'aatii 24 kan inni hojjetamu. Egaa saayitiin keenya kana fakkaata. Darbees immoo yeroo ammaa kana namoota 200 yookaan immoo amma sagantaa nuti qabannee jirru keessatti manoota 200 namoota bitaniif badhaasa mana tokko kan qopheessinee jirru jira. Sana keessaatiitu almost gara mana 150 gurguramee jira. Atis yoo daftee murteessite yeroo ammaa kanatti gara bittaatti seenuu dandeessa yoo ta'e manoota kanaaf badhaasa ba'e keessaatiiti manoota 200 badhaasa ba'e keessaatiiti carraa tokko argachuu dandeessa jechuudha. Bilisaan eeyyee badhaasa bilisaa mana tokko badhaasa hin qabna. So 150 almost gurguramee jira. Namoota abbaa carraa ta'uu danda'an namni 150 paakeejii ba'e kana keessatti hirmaatanii jiru. Paakeejii manoota 50 hin qabna kanaafani sana keessaa gaatis tokko yoo fudhatte dabalataan badhaasaan immoo mana tokko argachuudhaaf carraa ni qabda jechuudha. Saffistee murteessuun kee kanaaf si gargaara. Tole. Haa ta'u guddaa galatoomi. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya DMC Real Estate maal akka ta'e jalqabaa kaasnee ilaalaa jirra. Akkasumas immoo haala kamirra jiru kan jedhus immoo bakka saayitii isaa deemnee daawwanneerra. Namoonni baay'een keessan bitattanii na wajjin ollaa ta'uu kan barbaadan ollaa taanee kottaa buna waliin dhumna. Yoo buna waliin dhumnee waliin taphanne mandara tokko ijaarrannee walumaan teenya isin jechuun barbaada. Sirriitti isin keessummeessu haala ajaa'ibaatiin na keessummeessite obboleettiin keenya sigareedhaanis isinis haala ajaa'ibaan isin keessummeessuu dandeessi. Infoormeeshinii barbaadan gaafattanii gatii salphaadhaan kan kanaan dura gatii guddaa se'aan ture gatii salphaadhaan parsantii 10 kaffaladhee mana koo abbaa manaan ta'a jechuudha. Isa kaan immoo suutaan marsaa 8 akka kaffalamuu danda'u sirriitti hin teetti. Kanaaf hundumti keessan bitadhaa kottaa ollaa taanee buna waliin dhumna jechuun barbaada. Mee karaa kamiin qunnamuu danda'udha? Bilbila keenya ni keenyaaf iskiriinii irratti namoonni bitachuu danda'ani. Darbees immoo si waliin namoonni ollaa ta'uu danda'an diskaawuntii parsantii 2 ni argatu. Si waliin namoonni 3 yoo dabalattee namoota 4 sanaa ol taatanii yoo dhuftan tokko keessaniif parsantii 2 diskaawuntii isinii laanna. Anis immoo uummati keenya hundumtuu dhufee bilbilaanis kallattiidhaan iskiriinii irra bilbila keenyaa fi bilbila iskiriinii irratti mul'achaa jiru kanaanii bilbiltanii karaa WhatsAppis ta'e namoonni biyya keessa jira karaa WhatsAppis karaa direct bilbiluu fi dandeessu. Qaamaanis argattanii dhuftanii haasofsiisuu dandeessu. Kanaaf mana abbaa manaa ta'a salphaatti abbaa manaa ta'uu dandeessu. Birrii baankii kaa'urra waan tokko irra kaa'uun gaariidha. Manni guyyaan dabalaa deema gaafa beeknu. Kanaaf kabajamtoota hordoftoota keenya annatti toleera an bitadheera kottaa waliin ollaa taana lakkoofsa bilbilaa iskiriinitti argamu kanaan bilbilaa fi infoormeeshinii barbaadan akkasumas immoo waan barbaadan hundumaa irraa argatu jechuun barbaada. Baay'ee galatoomi. Guddaan si galateeffadha. Namoonni kan biraas naa bilbilanii haala gaariidhaan keessummeessanii abbaa manaa ta'uu danda'u. Hundumti keenya walumaan real estate kana irratti invest taasisuu danda'u. Guddaan si galateeffadha Dooktar. Akkamitti argite saayitii keenya Dooktar? Saayitiin isaa baay'ee bareeda. View bareeda qabasi. Yeroo gabaabaa gidduuttis makka xumuramu enerjii namootas jirudha hubachuu hin danda'ama. Sirriidha. So baay'ee namatti tola. Akkuma isin jedhe egaa sa'aatii 24 saayitiin keenya kan inni hojjetamu guyyaaf halkanii jechuudha. So darbees immoo teekinooloojii haaraa aluminiyam foormworkiidhaan waan ijaaramuuf yeroo tilmaamame yookaan yeroo qabatanii gaditti hir'isnee illeetii kan itti xumurru.
kanaafuu akkaatuma filannoo keetiitiin waliigalteen keenya qophaa'ee jira. So akkaatuma filannoo keetiitiin kaffaltiis kan raawwatte abbaa ciisicha sadii irratti waan ta'eef waliigalteen keenya qophaa'ee jira. Waliigaltee kee mallatteessitee abbaa manaa ta'uu dandeessa jechuudha. So darbees immoo hiriyoonni kee kan biraas immoo yoo dabalate tokkoffaa ollaa filatta lammata immoo hiriyoota kee wajjiniin nama afur taatan yeroo bittan diskaawuntiin silasii caqase kan jirutti ta'eetu additional percentii lama immoo diskaawuntii isin ilaalla tokko keessaniif. Isa dhumaaf qofa miti tokko keessaniif farfan keessanii fi diskaawuntii percentii lama isin ilaalla waan ta'eef miizolii makuu guurii dhufa miizolii makee guuriitii hunduma isaanii fidii kottuuti isaaniinis abbaa manaa taasisi kunoo peejii agriimentii kee dubbisiiti peejii tokko isaa irratti nu mallatteessita jechuudha. Egaa kuni ga'ee keeti kun immoo ga'ee dhaabbataaf hafuudha. Egaa Dooktar ga'ee keetiifan kenna. Baga gammaddee siin jechuun barbaada. Barri kun bara gaa'ela gaariis manni kunis mana milkii akka inni sii ta'u immoo hawwiikooti. Kuni waliigaltee keeti. Dabalataanis immoo tokkoffaa misirroo haaraa ta'uu keetiin kan ilaalchisee dabalataanis immoo namoonni nu biraatii mana bitatan maamiltoonni keenya dhaabbati keenya kennaa inni kennuuf hin jira. Kennaa keessii qabadhee dhufa. Kuni keekii deemsiin isinii qopheessuudha. Egaa kana warra manaa kee biraanis nu ga'i. Barri kun bara milkii akkasii ta'u hawwii keenya qabna. Ergaa keenyas biraan nu ga'i guddaa isin galateeffanna. Jiraadha. Akkuma isiniin jedhe immoo hiriyoota keetiinis dabalattanii dhuftanii immoo diskaawuntii addaa argachuu dandeessu. Guddaa galatoomna. Thank you. Guddaa galatoomna.